Tillee akka shamarree takkaatti namoota hedduu nu barbaada. Duuba keenya garuu immoo namni nuti barbaadnu nama biraa waan ta'eef kana keessa kanaaf atis inni namoota sana barbaadu rakkoon sirra gahu malee namoonni isa barbaadu miti. Kanaaf atillee bakka kanatti kanaan obsi. Obsa qabu kan bishaan dhuguutu nyaata dhugaadha. Obsa qabaachuu qabda. Kana booda bakka ilma keetiif yaadii anislee siniraaru. Kan akka ilma kiyya niftanooni takkicha roodaa takkicha ayyuu takkeessuma takkicha dhugaatii immoo dhuftee tokko noommu. Ana amma YouTube irraa bitadhe waa'ee isaas na barsiisa. Kanaafuu YouTube irraa bitadhe kanaan booda Sayyidoo sin beekatiin beektus bakka kalas rakkoon qabu. Kanatti walii galla. Kalas rakkoon qabu. Akkasa akka walii galla maaliif yaadin qalli sirratti hin beeku wanta ta'eedhaaf nakkas jedhee. Akka rakkoon qabu bitanneeti jirra ani fakki kalas kana booda hiriyaa taaneeti akka gaafa ilma Sayyid ati dhalte namni dhufee si eebbisu akka aadaatti waan sila ilaanshuudhaaf barbaachisu hundaa'u fidee haala gaariidhaan. Maal dandeef daree gaafsa? Waan barbaachisu sumni bitteetti na ajjeefta laakisile. Nyaata keessa sumni godhee fiddee dhufuu dandeessa. Waan kan keessa sumni aduddu siin jedhaa rakkoon takka hin jiru ati kalas kana booda dhiphatini. Kanaaf akkasanii aslan yeroo sanatti biraankiidhaaf kan hin dalage. Ammoo Sayyid siigalee jaalala namni fakkaadha manaaf abbaa manaa qofaaf waliin barbaadu siigalee. Kanaaf Sayyid nama gaariidha. Kan nama takkaatti namoota hedduu gargaara. Kanuma sun irraa akkan isa jaalladhu yookaan immoo akkan isa akkana qeebalu isa barbaadu na taasise. Jaalala yeroo sin jedhu kallattuma takkaadha manaaf abbaa manaa qofatti fudhatiin. Akkamitti waan ta'u siniif jedha laafan taana. Lakki akkasiin. Jaalala kanaaf rakkoo qabu akka sana rakkoo qabu. Amma bakka Sayyidoo wajjin walii agoonu. Rakkoo qabu walii kana nafsi dhiifama. Isin daraayee allolan barbaadu atis immoo bakka yaa'ii baga gochuu dhiiftee akkasumatti daftee haraaramte baay'ee akkasi dinqisiifadha galatoomi. Wanta kana ammoo gaarii miti nama kamittuu ni dhaga'ama si gale. Kanaaf si miidheen jira dhiifama guddaa si gaafadha. Rakkoo godhi dhiifama barbaachisu bira sinas jawaadha. Sayyidoo dhiifnaani dhiifama barbaachisus gubbaatti rakkoo ani namni Sayyid namoonni dubarri biraallee wanti barbaadduuf maal seeti. Tokkoffaa waan Sumayyaan galteesse biraa baddeef lammaffaa moo amma diyaanu jira fi hori amma maal dhari amma ana jiraattus beektee alaan galchine si gala yeroo hammaas jechuun xiqqoo bultiisaa waan jeeqamaa jiruuf namoonni biraallee akka ija irra keewwatan Sayyidin akka barbaadan ta'ee jira. Sana qalbii keessaa dureen bineensa akkuma jedhame sana sinis immoo haala kana bakka banata argannaan jeeru barbaadde. Kaa arganne kanaaf kaa sana immoo ati duutti Dabadu mana baasini manatti qabaddu siin dandaa agadan deessita akka manatti bareechide. Hiduu akkamitti edisisaa hidhaan ta'uu baay'ee yeroo maal gochuu dandeenya kan yeroo baay'ee dhuftee atis social media irratti akkas na godhe akka na godheetti Sayyidillee ni matini nama gaarummaa ta'uu isaaf yaadatte jechuudha hawwi nama gaarii jechuu barbaadde nama gaariidhaan yaadna ka maal gochuu nama gaariitu caala waan waa'ee Sayyidoo naaseen jette abbaa mana kiyya bara waa'ee isaa akka fitta ta'uu hin danda'a gaabaarus leellisuus yookiin immoo bakka jiraamni fedhii kiyya godha malee akka jettee dhiisuu hin danda'u si galee wanta kana Sayyidoo na waan mul'atu jedha abbaa mala kiyya waliin yoo akka maaluma kun badii dawras wala garra amma maaluma kun ani viidiyoo si arabaan jira kaamera bakka san dhoskeetiin jira wanti tuudha video yeroo nama waraabdaman jechuudha yaaduma si waraabe yeroo waa'ee namoonni waraaba ture harabuu gaafa lakka ani viidiyoo si arabaan ture kaamera dhoskee Sayyidoo kiyya si beekuwa. Nanti Sayyidillee dhufeen jira. Sayya? Akkam wala garta? Annan bareeka. Eessa barattee lakkoofsi isaa muutite? Maal dhufte qoy? Maal dhufte? Maal dhufte? Akkamitti dhufuu dandeessa? Viidiyoo irraa ibsa. Annan bareeka shammeessan dha. Eshi? Maal akkamitti dhufuu dandeessa? Ma waan ta'e bakka jiraamite akkasuma ani yaami bakka ati garuu akkamitti dhufuu dandeessu qoy inni? Maal gaafachuu maal sinyata neema? Sayyid maal jechuudha dhukkeen irraa kaafattee dhugaa dubbatu. Maal sinyatti? Ano waan jennee bakka Sayyidoo akkamitti dhageessanii laamin jedheen gaafadhe bakka waan wanti gaafadhe hin jiru Sayyidoo. Waan takka garaa kiyya keessatti namni waan namni hin jennellee jedhee. Indaa akkasii ani fiidoo illee nama waraabdee seene. Baa hawwii waan. Sayyidoo sinjima akkamitti dhufuu dandeessu akka maal itti qoyte garuu. Maan ture isa? Ani si amanee dhufe akkamitti fiidoo illee nama waraabdee gana maal jechuudha. Akkuma ati tultee mana gabbaateen isiin nabbi dhufte. Akkuma gormaa kan gootee. Amuriin wayna tumti maan naan jechuu adii wala garnaan jette. An bakka illee beeku baajaajiin bakka akkana jedhii gootu jettee jette waamte. Ati garuu maa kan gooti? Ati maal jira deemte? Qalbiidha dubartii nama arginaan jira deemte?
أكملتنا أكنت بالبلتة أكملتي أنا مسكرة أنا بس بتشكل قبتي لا أنا مسومية رأيون أرجع أكني سي أرجع جالس على سيدي بالبلتة أنا أكبرني جروا ما يتدخل إمه لما أسأل لقيه لا من ما أعرف أرجع شو كبار أرجع شو أنا خلاص وانقو تم أنا سوداء من جد بل لسه كسيدو بتنبأ جوي أكيد لا ده وامس أتي وانجت بور نايم تاتي إيش سوي أنا بمشي كلها بقالة أنا بمشي جماعة أفهم بين نوتنا سينا إنا سينا كذت أفهم بك ما عنده أشي mana muka sambat sinam nega jaweta to fedde biati wa mu choje te cingayirtu na fimta أنيمو نايد كان نايد إيش بسوي هو مصور الفيديو أنا أقول لها بمشي عند البقالة أنت بقول لها بوقف فيديو بس ما بوقف بيصور فهمتني؟ سوي لها فوق مقلب تمام قولي لها مقلب ما هي 50,000 كده ما هي زلت عنده أما ما صارت كويس قال لي ما لا تشلش بزوجش قال لي قولي لها سوي مقلب قوي تبكي تمام أنا أمشي لهنا بتأكر أرجع بعد 15 دقيقة أوكي فهمتي صح؟ أوي دي بيتني سيجا بدأ سيجا لمتي ترى ما شفت أنا ما جرى أنا ماركت فيديو رابط كان ديستو فيديو كان نهاكا ما هنا أنا بقي فتاة سي ولا ما هنا أنا بقي ما نفهم مين أبو سي وملا ما نفهم سيرو سي balaan buute ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessanuu sinin jechaa jechuudha awwiini mucayyoo kana duraa boolee dhaqee jaartii koo waggaa 10 duraadha jedhee egaa si'eedooni mucayyoo sana simatee jechuudha awwiin immoo guyyaa har'aa argatteetoo jirti jechuudha argatteetoo jirti sababni isaayyuu inaaf hammataa koree jechuudha si'eedoon immoo yeroo baay'ee gaafa dubartoota wajjinidhaanii wal argee inaaffisiisuudhaaf jechuudha inni jaartii qoteedha ishiin kun lakkaa mantalitti kana argattuttiin ciifteen bulle eenyu awwishaan jechuudha garaatti baadheetoo jira ilmoo keettees immoo yeroo darbee jechuudha maal jechaa jirta jedheenii si'eedoon haala sanadhaanii isheen akkas gochaa ka turte argataniitoo jirtu jechuudha sodaa keessa jirti jechuudha ka awwishaan maaliif jennaani intala kanadhaanii infuudha jetteetu jechuudha amma ishiidhaan alatti si'eedooni dubartii kamiyyuu akka infuuneedhaa fi murtooshiidha jechuudha garuu immoo awwiini dubartii akka si'eedoon barbaadu miti jechuudha maaliif gaafa sanaa waan baay'ee jetteeni dhuftee ani qabeenyan barbaadu sikiisuun barbaada jetteeni torban osoo hin gahiini ibiddirraan buba'ee kinoo akkatti mudhii qabattee akkatti kun micciiramtee jechuudha kan mucayyoo haasofsiisaa turte jechuudha viidiyoo isaanillee irraallee waraabeetoo jiranillee jechuudha gaa'ii dhuma gubbaarratti immoo si'eedoon dhufee jechuudha afaan arabiffaatiin jechuudha afaan arabiffaatiidhaanii viidiyoo waraabanii tureenan dhufaa jedheen jechuudha achitti namni siin ineegaa na eegan jedhaanii ani xiqqoo ishii turee dhufaa waan ishiin jette jechuudha icciitii afaanii guureedheen jechuudha na ishiitti meetoo jira jechuudha isa kanaaf ammaa sodaachisaadha si'eedoo fi awwiin waliin turuun sobadha awwiin nu utaaltii jechuudha nu utaaltii waan ishii godhu hin beeku jechuudha na sumayyaan jechuudha yoo mashiin falasitti ba'uu baattee turiitii ilaali jechuudha dullatti ittisayyuu jechuudha dullatti ati mee waan argita dunaa sobsiisiname nunaa sobsiisina cubbuu jechuudha na haa ta'uyyuu malee gaa'ee kinoo dhumarratti baqqaayii maalidhaan yoonii jaalattee minaamina nama mulutu jaalataa si'eedoon immoo namni otoo argate miliyoonaan iyyuu bitachuu kan barbaadudha dhiira jaalatamudha dhiira bichaas immoo osoo hin taane nutis namoonni baay'een nu barbaadu jennaan baqqaan siifan isaa mucaa keetiidhaaf jedheenii kanaafiyyuu inaariini yoo ati yaartellee mucaan keeyyuu inaaraa tasgabbaayii jetteen jechuudha yoo simannaas ta'es immoo hundumatu nama simataa rakkoon qabu maatiin koo fagoo wanta jiraniifi si'eedoo immoo ani si duraan beekannaan si'eedoon nama miidiyaati jennaan jaarsa kiyya akkamitti beekuu dandeessa maal jechuu barbaaddeetta jetteeni sana keessatti egaa si dhiiseera fuudhadhu ati kan kee godhadhu jetteeni jechuudha na si'eedoon ennaa dhufu immoo jechuudha
Mungkin rakan teni anio sedo fi sumaya yoto nargina bilbilaf sedo nama jaju barbada kamiti jete arra goba sochiti itti jabessa